fannoo baargama argannetti hin gaafa ce'u Champions League Awurooppaa marsaan nuusa xumuraa har'a kan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan kan taphatamu shaampiyoonii dorgommichaa Real Madrid dirree isaa Santiago Bernabeuutti Bayern Munich waliin morkiin taasisuun ni eegama. Bayern Munich dorgommii kanaan yeroo jaha shaampiyoonii ta'eera. Walumaa galatti kilaboonni lamaan waancaa 21 walitti fudhataniiru. Morkiin shaampiyoonota 21 kun har'a galgala xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaan waltajjii Awurooppaatiin yeroo 28 waliin morkataniiru. Isaan keessaa Bayern Munich 13 Real Madrid 13 Bayern Munich 11 waliin injifatanii taphoota afur immoo qixaan xumuruun isaanii ni yaadatama. Waggoota darban Real Madrid riikardii gaarii Bayern Munich irratti kilaba qabuudha. Tapha mo'atanii darbuutiin Bayern Munich erga waggoonni 14 darbaniiru osoo Real Madrid injifatanii bara 2011-12 kan mo'ate Real Madrid sanii as Real Madrid mo'ateetiin hin beeku. Waggoota 14 darbe keessatti Champions League Awurooppaatiin yeroo afur dorgommii keessaa Bayern Munich Real Madrid ta'us tapha kanaan Real Madrid kilaba bara kana ga'umsa irratti hin argamnedha. Bayern Munich ammoo ga'umsa olaanaa irratti kilaba argamu. Akkasuma immoo taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaas goolii hedduu kilaba taphattoota galchanidha. Kanaaf dhibbantaa injifannoo tapha kanaas harka 42.7 obtaan kenneefiti kan jiru. Keessattuu taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaa gooliin isaan bara kana galchan hedduu ta'uun immoo tilmaama kana dhugoomsuu danda'a fi kan eegamu. Taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaa tapha Bundesliga 28 taphataniin goolii 100 galchaniiru. Real Madrid kana dandamateetiin injifannoo isaa riikardii kilabicha irratti qabu sana ni eegsifata kan jedhu ni eegama. Kilabichi Champions League Awurooppaa bara kanaan taphoota 10 goolii 32 kan inni galchee giddu galeessaan tapha tokkoon goolii 3.2 akka galchuuti jechuudha. Kun immoo Real Madridiif qormaata ta'a kan eegamu. Morkiin taphattoota sarara fuulduraa kanneen akka Harry Kane fi Kylian Mbappé ni eegama. Mbappéen bara kana Champions League Awurooppaa giddu galeessaan garaagarummaa daqiiqaa 56 keessatti taphataa goolii galchuudha. Taphoota 9 goolii 13 galchuun isaanii yaadatama. Kane ammoo taphoota 9 goolii 10 galcheeti kan inni jiru. Taphattoonni sarara fuulduraa Bayern Munich Harry Kane, Luis Diaz fi Michael Olise dorgommii hundaanuu bara kana gooliiwwan 137 irratti hirmaataniiti kan inni jirani. Kun ammoo har'a taphattoonni sarara ittisa Real Madrid inni qoramuu fi kan eegamu gama Real Madrid Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Jude Bellingham taphattoota eegamanidha. Kilaboonni lachuu kilaboota iccimoo jechuudhaan kilaboota iccimoo addunyaa kanaati jechuudhaan taphataan sarara jidduu Bayern Munich Joshua Kimmich dubbateeti kan inni jiru. Harry Kane qofa osoo hin taane taphattoota iccimoo biroos akka qabanidha. Kimmich kan dubbate tapha kanaan duratti leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompany'n Real Madrid isa cimaa fi sodaachisaa waliin taphanna kanaaf qophoofne jechuudhaan dubbateera. Leenjisaan Real Madrid Alvaro Arbeloa ammoo Bayern Munich bara dorgommii kana ga'umsa akkamii irratti akka argamu ni beekna. Dirree keessatti maaltu akka anu eegu yookaan immoo nu mudatu ni beekna jechuudhaan kan dubbatanii. Taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Vinicius Junior ammoo tapha kanaaf qophii ta'uu isaa kaaseeti kan inni jiru. Taphichi halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan kan taphatamu. Tapha biraarra eegamuun Sporting Lisbon dirree isaa irratti Arsenal kan simatu ni eegama. Taphataan sarara fuulduraa Arsenal Victor Gyökeres faallaa kilaba isaa duraa ta'eetiin kan inni taphatu. Sporting Lisbon ammoo taphataa sarara fuulduraa bakka buufatee Luis Suarez irratti abdateetiin kan inni jiru. Taphataan kun ga'umsa olaanaa irratti taphattoota argaman keessaa tokkodha. Taphoota 42 kilabichaaf taphatee gooliiwwan 33 galchuun isaanii yaadatama. Yeroo gaarii taphataa dabarsaa jirudha. Kubbaa goolii ta'an ammoo 7 hiriyoota isaatiif mijeessee kenneeti. Gooliiwwan 40 keessatti taphataa hirmaateedha. Hangam sararri fuulduraa kilabichaa jabaa ta'uu isaati kan argisiisu. Kun immoo sarara ittisa Arsenaaliif qormaata ta'aa kan eegamu. Champions League Awurooppaa taphoota 10niinis goolii 5 galchuun 2 haala mijeesseeti kan inni jiru. Sporting Lisbon liigii Portugaaliin taphoota 23 darbe osoo hin mo'amin imalaa jiraachuun isaa
Arsenaaliif qormaata ta'aa fi kan eeggamudha. Arsenaal qormaata kana dandamatee waancaa lamaa fi bara kana kan inni morkachaatiin jiru waancaa liigichaatii fi akkasuma chaampiyoons liigii Awurooppaa imala isaa kan yookaan immoo abjuu isaa kana ni dhugoomsaa kan jedhu ni eeggama. Gama Arsenaalee Declan Rice fi Trossard FA England torbee darbee osoo hin taphatin jala darbuun isaan ni yaadatama. Ta'us amma taphattoonni akka Gabriel Magalhaes akkasuma Declan Rice fi Leandro Trossard kilabicha waliin gara Portugal imalaniiti kan jiranii. Bukayo Saka, Julian Timber, Eberechi Eze fi Hincapié akkasuma miidhama yeroo dheeraarra kan jiru Mikel Merino fa'aa taphattoota England keessatti hafan yookaan immoo gara Portugal hin imalinidha. Leenjisaan Sporting Lisbon Rui Borgas taphichi tapha ulfaataa ta'uu kaasaniiru. Ta'us Arsenaal hin sodaannu jechuudhaan kan dubbatani. Mikel Arteetaan ammoo yeroo kamuu caalaa fedhii fi kaka'umsa olaanaa irratti argamna. Taphichas injifachuuf taphannaadha kan isaan jedhanii. Taphichi galgala sa'aatii wal fakkaataa 4 irraa eegaluudhaan kan taphatamu. Borus itti fufuudhaan taphoonni jajjaboonni taphatamu. PSG'n shaampiyooniin dorgommichaa Liverpool waliin morkiin taasisuun eegama. Liverpool dorgommii hunda keessaa baheera. Dorgommiin inni bara kana shaampiyoonii ta'uudhaaf yookaan waancaa injifachuudhaaf itti qabu jiraate chaampiyoons liigii Awurooppaa kanaadha. Kanaaf morkiin isaa jabaan borurraa kan eegaluudha. Kilaboonni lamaan waggoota darban keessatti dorgommii taphoota ardii Awurooppaa 6 waliin taphataniiti kan jiranii. 3 waliin injifachuun riikardii wal fakkaataa walirratti kan qabu. Bara darbe garuu Paaris marsaa kilaboota 16tti tapha dhaqaa galaan goolii 4-1 Liverpool injifachuun baratti yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii ta'e ta'uunsaa ni yaadatama. Walumaa galatti taphoota 6 dhiyoo kilaboota England waliin taphateen Paaris hin mo'amne 5 injifachuun 1 qofa qixaan kan xumure. Bara darbe kilaboota England 4 dorgommicha keessaa hambisuudhaan xumuraaf gaheetiin shaampiyoonii kan ta'e Aston Villa, Liverpool, Chelsea akkasuma Arsenaal injifachuudhaan waancaa kana fudhachuun isaanii yaadatama. Amma seenaa sana irra deebi'aa laata Liverpool waliin marsaanuusa xumuraa kanaan kan waliin morkatanii taphattoota kilabichaa keessaa taphattoonni akka Kvaratskhelia bara kanas ga'umsa olaanaa irratti taphattoota argamanidha. Taphoota 11 goolii 11 keessatti hirmaateera. Kvaratskhelia 7 galchuun 4 immoo haala mijeesseetiin taphataa ga'umsa olaanaa irratti argamudha. PSG'n injifannoof akka injifatuuf taphattoota murteessan keessaa tokkodha. Usmaan Dembelee bara darbe taphoota 15 goolii 14 galchees bara kana miidhamarraa erga deebi'as gara ga'umsaatti taphataa deebi'edha. Gama Liverpoolii Dominic Szoboszlai goolii Liverpool bara kana chaampiyoons liigii Awurooppaatti galche keessaa hedduminaan taphataan goolii hedduurratti hirmaate isaadha. Ashraf Hakimiinis kubbaa 5 yookaan goolii 5 haala mijeesseetiin jira. Gama Liverpoolii Florian Wirtz carraa goolii ta'an 27 uumeetiin taphataa bara kana carraa goolii ta'an hedduu uumeedha. Sochiin taphattoonni kunneen taasisan har'a kan eeggamudha. Boru kan eeggamudha. Barceelonaan Atletico Madrid waliin kaampinootti boru kan taphatan tapha biroo eeggamudha. Kilaboonni lamaan bara kana chaampiyoons liigii Awurooppaatiin yeroo 5ffaaf kan isaan waliin morkatanii kana dura yeroo 4 waliin morkatanii inni kun yeroo 5ffaa fi nuusa xumuraatti yeroo lamaan kana dura kan isaan waliin morkatanii tapha galaa kan taphatanii bara 2013-14 akkasuma 2015-16 kan waliin taphatanii Atleticoon tapha tokko qofa mo'amuun yeroo lachuu Barcelonaa dorgommicha keessaa baaseetiin jira. Tapha tokkoon bara 2015-16 dirree isaatiin ala mo'amuun isaanii yaadatama. Tapha sanaan Fernando Torres kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahee Atletico Madrid kan mo'ame. Tapha deebii garuu injifachuudhaan Barcelonaa dorgommicha keessaa kan hambise. Tapha mo'atanii darbuutiin Atletico caalaa yeroo hedduu Barcelonaa dorgommicha keessaa kan baase Paris Saint-Germain yookaan PSG qofa yeroo 3 dorgommicha keessaa Barcelonaa
baaseetiin jira. Gama biraatiin Baarseloonaan taphoota 25 darban yookaan as dhiyeenya Camp Nou Atletico waliin taphateen mo'ameetiin hin beeku. Bara kana keessas yeroo shanaffaaf waliin taphachuuf kan isaan qophaatiin jiranii dorgommii biyya keessaa 4 waliin taphataniiti kan jiranii. Isaan keessaa Baarseloonaan 3 injifachuun tokkoon mo'ameetiin caalmaa qaba. Torbee darbe keessattuu liigichaan Wanda Metropolitaanotti injifachuudhaan waancaa liigichaa injifachuudhaaf carraa isaa tapha ittiin bal'ifateedha. Tapha kanaanis tilmaama injifannoo olaanaa akka argatu isa taasiseetiin jira. Odeeffannoo Champions League Awurooppaa keessaa gaafa achi bahu taphataan sarara ittisaa Manchester United Harry Maguire waliigaltee waggaa tokko Old Trafford isa tursiisu dabalataan mallatteesseeti kan inni jiru. Dursaan taphattoota duraanii kilabichaa kun waggaa tokkoon hanga bara 2027tti kilabicha waliin turuuf waliigaltee isaa kan dheeresse. Manchester United garuu yoo barbaade taphataa kana dabalataan waggaa tokko waliigaltee isaa ammas dheeressuudhaaf akka filannootti kaateetiin kan inni jiru. Lammiin Ingilaandi ganna 33 Maguire bara 2019 gatii riikardii paawundii miiliyoona 80 Leicester City irraa Manchester United fi kan mallatteesse. Erga siyaasii sarara ittisaa irratti kilabicha taphattoota akkaan tajaajilan keessaa tokkodha. Walumaa galatti gidduu kanatti taphoota 266 kilabichaa fi taphateetiin kan inni jiru. Bara 2022-23 waancaa Karabaa'oo kilabicha waliin fudhachuun isaanii yaadatama. Barattaan immoo 2024 FA England Manchester City injifachuudhaan gaafa isaan fudhatan taphattoota murteessoo kilabichaa keessaa isa ture. Manchester United bakka buutee taphachuun waan guddaadha. Guyyaan anaa fi maatiin koo ittiin boonna yookiin ittiin gammanna isa kana jechuudhaan kan dubbate Harry Maguire. Taphataan kun keessattuu yeroo Ruben Amorim as dhiyeenya kana kilabicha leenjisaatiin turanitti yeroo tapha dhabeetiin taphattoota rakkachaa ture yookaan immoo yeroo tapha argachuudhaaf morkachaa turan keessaa tokkodha. Erga Michael Carrick amma leenjisaa kilabichaa hanga bara dorgommichaa xumuramutti leenjisaa ta'e as immoo taphattoota murteessoo kilabichaa keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama. Taphataan kun sababuma kanaaf waliigaltee dabalataa kilabicha waliin dheeresseetiin kan inni jiru. Odeeffannoo biraatiin taphataan sarara gidduu duraanii Arsenaal Aaron Ramsey kubbaa miilaa irraa soorama baheetiin kan inni jiru. Lammii Wales Ramsey dursaa taphattoota turuunsaa ni yaadatama. Arsenaal keessattis taphattoota sarara jidduu irratti yeroo gaarii dabarsan keessaa tokkodha. Amma garuu umriin isaa 35 irratti kan argamu. Keessattuu taphataan kun kilaba dhabeetiin ji'oota hedduuf lafaa turuun isaanii yaadatama yookaan immoo kilaba malee kan inni ture. Amma garuu kubbaa miilaa irraa soorama bahuu isaa ifoomsee jira. Taphataan kun biyya isaa Weelsiif taphoota 86 taphateera. Taphoota 86 biyyaaf taphate kanaan immoo gooliiwwan 21 maqaa isaatiin akka galmaan godheera yookiin galcheetiin kan inni jiru. Dorgommiiwwan gurguddoo irratti biyya isaa bakka bu'uun kan taphate. Bara 2016 waancaa Awurooppaa irratti biyya tajaajileetiin jira. Hanga walakkaa xumuraatti biyyattiin akka geettuuf taphattoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Yeroo Weelsii Poortugaaliin mo'amuudhaan dorgommicha keessaa kan baate waancaa Awurooppaa 2020 irrattis biyyattiif taphateetiin kan inni jiru. Waancaa addunyaa 2022 Kwaatar qopheessitee irratti biyyattiin waggoota 64 booda gaafa hirmaattu miseensota garichaa ta'uun isaanii yaadatama. Kilaboota hedduufis taphateera. Keessattuu immoo Arsenaalii fi Juventus keessatti yeroo gaarii taphataa dabarseedha jechuun ni danda'ama. Bara 2008 irraa kaasee Arsenaal keessatti hanga bara 2017tti tureera. Waggoota 11 Arsenaal keessatti kan dabarse. Waancaa FA lama Arsenaal waliin gaafa fudhatu taphataa kun keessattuu tapha xumuraatiin goolii galchuudhaan seenaa jabaa taphattoota hojjetan keessaa isa tokkodha. Juventus waliinis taphachuudhaan seenaa gaarii dabarseetiin kan inni jiru. Amma kubbaa miilaa irraa soorama bahuu isaa ifoomseetiin kan inni jiru. Taphataan kun Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 26ffaan boru eegaluun ni taphatamaa. Boru isteediyeemii
Abbabaa Biqilaa Finfinneetti Shaggar Buna Itoophiyaa waliin taphachuun kan eegalu Shaggar goolii 2-1 Arbaa Minciin mo'amee gara injifannootti deebi'uuf kilaba morkatuudha. Kilabichi hanga yoonaatti taphoota 25 taphatee qabxii 30 walitti qabatee sadarkaa 11ffaa irratti argama. Ta'us kilaba sadarkaa 17ffaa irra jiru Qiddus Giyoorgis irraa qabxii 2 qofaan fagaateeti kan argamu. Ammas yaaddoo sadarkaa gadii jala kilaba bahee miti. Bunni Itoophiyaa immoo injifannoo torbee darbee Madiin Itoophiyaa shaampiyoonii liigichaa irratti galmeesse sana irra deebi'uuf kan morkatu kilabichi injifannoo walitti aansee galmeessuudhaan kaka'umsa olaanaa irratti kilaba argamuudha. Shaggariif qormaata taafii kan eegamu. Taphni kun boru sa'aatii 7 irraa eegaluudhaan kan taphatamu. Qiddus Giyoorgis Itiyoo Elektiriik waliin morkiin taasisuun eegama. Sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan kilaboonni lamaan kan waliin taphatanii Qiddus Giyoorgis taphoota hedduu mo'amaa erga ture booda torbee darbee injifachuun isaanii yaadatamaa. Injifannoo lammaffaa walitti aansee galmeessuudhaaf kan inni morkatu. Kilabichi erga deeggarsa maallaqaa miiliyoona 100 argatee amma gara kaka'umsaatti deebi'aatiin jira kan inni fakkaatu. Tapha kana gaafa injifatee qabxii isaa 31 gachuudhaan sadarkaa 17ffaa irraa gara 11ffaatti ol siquufis carraa ni qaba. Tapha qixxeessituu tokkos ni qaba. Tapha sanas kan injifatu taanaan turmaata liigichaa kilaboota ni argataniif eegaman keessaa tokkodha. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Baankiin Daldalaa Itoophiyaa Maqalee Sabaa Indartaa waliin tapha biroo boruu taphatamuudha. Baankiin Daldalaa torbee darbee Walaayittaa Diichaa waliin qixa bahee Maqaleen ammoo Buna Sidaamaa dursaa liigichaatiin mo'amuudhaan tapha kanaan kilaboonni lamaan injifannoodhaaf kan waliin morkatanii. Maqaleen qabxii 23 sadarkaa 19ffaa irratti kilaba argamuudha. Sadarkaa gadii keessaa bahuudhaaf qabxii 6 fi isaa oliidha kan isa barbaachisu waan ta'eef morkii jabaaf taasisaa fi kan eegamu. Baankiin Daldala Itoophiyaa ammoo qabxii 3 qofaan sadarkaa gadii irraa fagaatee argama. Kanaafuu innis kan hin injifanne taanaan kilaboonni isaa gadi jiranitti dhaqqabuu danda'u waan ta'eef taphni kun akka eegamu ta'eera. Galgala sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan Midra Gannat Shireen Dirree Dhawaa waliin morkiin taasisan tapha biroo boruu eegamuudha. Kilaboonni kunneenis warreen sadarkaa gadii jalaa baraaramuudhaaf morkataniidha. Kamisaa Finfinneetti Nageellee Arsiin Madiin Itoophiyaa waliin kan taphatu. Nageelleen taphoota 5 booda torbee darbee Adaamaa injifachuun isaanii yaadatamaa. Injifannoo sana itti fufsiisuu fi kilaba liigichaa dursaa jiru Buna Sidaamaa waliin garaagarummaa qabus dhibbisuudhaaf kan inni morkatu. Arbaa Minci Hadiyyaa Hosaanaa waliin kan taphatanis tapha eegamuudha. Arbaa Minci sadarkaa 20ffaa irratti argamus torbee darbee injifateera. Shaggariin injifachuun isaanii yaadatamaa. Marsaan lammaffaan liigichaa erga eegalees kilaboota injifannoo gaarii irratti argaman yookaan qabxii galmeessaa jiran keessaa tokkodha. Arbaa Mincis morkii jabaa taasisaa fi kan eegamu. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti ammoo Faasil Hawaasaa Walwaaloon Walaayittaa Diichaa waliin taphatu. Jimaata Bahar Dar Adaamaa akkasuma dursaa liigichaa Bunni Sidaamaa Machaal waliin morkiin taasisan ni eegama. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan hanga yoonaatti Bunni Sidaamaa qabxii 48 dursaa jira. Hawaasaa fi Nageellee Arsii 41 qabatanii sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti kan argamanii. Itiyoo Elektiriik 38 Machaal 37 Faasiin 36 kilaboota hordofaa jiranidha.